Shama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Gammichiik. Kun warras appilikeeshinii yookaan moosaajii bakka nuuf qusatu akkasumas miidiyaalee hawaasaa hunda of keessatti qabatee waan barbaadan kan keessaa argattan isinii qabadhee dhufeera. Gara barnoota keenya irratti osoo hin galiin dura chaanaalii YouTube Gammichiik subscribe gochuun mallattoo bilbilaa xiqqoon maatii keenya nuuf taasisan jedha. Viidiyoowwan isin barsiisan hedduu irraa argattu. Amma kallachumaan gara barnoota keenya irratti yeroo deebinu akkamitti appilikeeshinii tokko duwwaa gargaaramuun miidiyaalee hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa hunda isaayyuu bakka tokkotti akkamitti akka fayyadamnu isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf miidiyaalee hawaasaa kanneen akka hojii, daldala, diraamaa yookaan baacoowwan adda addaa salphaamatti appilikeeshinii tokko duwwaa gargaaramuun ilaalla yookaan fayyadamna jechuudha. Kanaafuu appilikeeshiniin kun maqaan isaa All in One Social Media jedhama. Appilikeeshinii kanas eessaan arganna warreen jettaniif Play Store irra deemtanii salphaamatti argachuu dandeessu. Yookaan immoo liinkii appilikeeshinii kanaa bakka descriptionii isiniif hin kaa'a jechuudha. Warreen Play Store keessaan hin hojjenne salphumatti liinkii teelegiraamii koo bakka descriptionii isiniif hin kaa'a achirraa buufachuu dandeessu jechuudha. Amma gara appilikeeshinii kanaatti yogguu deebinu appilikeeshiniin kun maqaan isaa All in One Social Media jedhama. Appilikeeshinii isiniif itti marsee kanadha. Akkuma appilikeeshinicha bannee amma akkaataa itti fayyadama isaa waliin ilaalla. Akkuma appilikeeshinicha banneen hunda keenyaaf yoo akkana ta'e nuuf dhufa xiqqoon eegna. Kunoo akkuma argaa jirtan nuuf dhufeera. Sana booda gara walakkaa kanaatti kan argaa jirtan yookaan start app kan jedhu kana al takkaaf hin tuqna. Sana booda haala kanaan nuuf barbaada. Ammas gara gajjallaatti kan argaa jirtan start kan jedhu al takkaaf hin tuqna. Ammas start kan jedhu hin tuqna. Sana booda haala kanaan nuuf dhufa jechuudha. Appilikeeshinoota hedduu kanneen of keessaa hin qabanneen jiru guutummaa guutuutti kanneen sooshaal miidiyaa ta'an Google, Instagram, Amazon, Twitter appilikeeshinoota hedduu of keessaa qabatee jira. Appilikeeshinoota kanarraanis kanneen daldalaa gubbaarratti faayidaawwan hedduu qaba. Muuvii kan jedhu baacoowwan garaagaraa, fiilmiiwwan kan irraa ilaallu akkasumas oduuwwan yookaan wantoota adda addaa jechuun faayidaawwan hedduu of keessaa qaba. Wantoota fayyaa keenyaaf ta'an akkasumas qorichoota adda addaa gabaabumatti faayidaawwan hedduu of keessaa qaba jechuudha. Appilikeeshiniin kun salphaamatti appilikeeshinii kana fayyadamnee appilikeeshinii meegaabaayitii xiqqoo fayyadamnee appilikeeshinoota hedduu salphaamatti bilbila keenya keessatti hin argamne hedduu isaanii fayyadamna jechuudha. Appilikeeshiniin kun faayidaawwan hedduu qaba jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii kana Play Store irraa salphaamatti argattu isiniin jedheera. Tolee, barnoota keenya irraas kana fakkaata ture. Barnoota biraan ammoo wal arginutti nagaatti.